fiizaa kana kaansin nagodura biyyatti galeetuma ani biyyumatti galuudha malee fiizaa kana maallaqa 400 baasanii kaansil godhuun bakka ani furmaata biraan qabu biyyumatti galuudha. 400 yana rakkoo walxaxaa jira wallahi. Yani kaansil fiizaa kaansil godhachuu meeq? Laki 400 baasanii fiizaa kana akka nama takkaan na gargaaranii gaafa fiizaa kana kaansil godhuurra ani biyyumatti galuurra na jiraan jedhee caala. Sagaleen kini jirtimi nama Arafaa nama sammuu qabu taate maallaqa 400 ijoolleen Harargee irraa hafalteessanii wallahi wabillahi gajjattee gaccabxeeti daleedee obboleeyyan kiyyeesiin kaleessa tola naa ooltanii arra anis nama rakkataatiin tola ooluu barbaade jettee nama biyyaatti laffaatee fi 400 itti hafaltee jechuudha. Isinii garee ammoo fiizaa firii kana nama kaansil godhurra biyya deebi'uu kana jechuun bar maallaqa rarraftee akka itti nyaattu wallaalu jechuudha bar. Biyya kana keessa bar Kanaadaaf maqaa jirra malee akka itti daleeneef nuutu beeka. Abo Rashiidaan ni beekti irra tarkaanfannee dhufne sabboonaan saayiba kiyyaa sirri na beeka. Isinii galee namni gajje'eeti cabsee osoo duulli meeqa nurra gaggeeffamu osoo waa meeqa taanu miidiyaa kanarratti ol baanee dubbachuu wallaalleetii miti gin annin dandaha jabduudha dhiiran caala jenneen namu ifitti himee irra tarkaanfan ibidda meeqa liqimsine namni meeqaan tame kan huccuu namaa miicee biyyattis bar tarkaanfatee warri asgee jechuudha biyyatti huccuu namaa miicee distii namaa dhiqee bocolli mataa gubbaatti gannaqamaa boo'ee duguggatee liqimseeti irra tarkaanfate Arafaat arraan taate kaleessa bakka kaatee osoo beeyte arraan tan akkana hin jettu ummata kanaaf galata deebista malee fiizaan kun bakka kaansinirraa ta'u biyyattiin deebi'a jechuun wallaalummaa kan kee gadigalummaa kan keeti wallahi nama dhugaasitti mudhabde dhageeffadhu obboleettii tiyyaan namni kamiyyuu ani Balik buuftan. eenyu buuse Malik buuftan mudee qabana keetii kabajaan qabu boo. Moditara buuseeti. Shagge. Yamma ifaman jarrana. Assalamu alaikum. Me shagge. ol deebisaa boona ol deebisaa wanni isin jettu dhugaadhaa ol deebisaa. Assalamu alaikum. Akkam jirtan egaa? Hin buusinaa faamile. Moolee tara mana keetii sabboonaatiilleen. La nama jala as keessa. Dhugaa gidee isinitti himu liqimsaa dhugaanni hadhooyti. Asirra deemtanii halee saba ilma Oromooti halaffa'ee baadiyyaa gadoo san keessaa namni fide ilma Oromooti. Galata dhabe sanuuhu dhugaa walitti himuudhaaf. Qooda walii haa deema. Arra dibbee walii tumanii harka walii dhahanii goobas dura jirtaa jabaadhu jechuun halliyya waloof obboleeyyan kiyya. Dhugaa walitti himaadhaati namuu gajje'ee jireenyaa fi haa oofatu. Namni fayyaa qaba meeqaan tame haa fayyaa dhabee gargaaru diddaniitu bira naanno'itan. Fayyaa qabdiin tana dubraa bareedu tana dhiira tokko xabbasee jiraachuu dadhabdeeti isiin. Dhiira tokko xabbasee jiraachuu dadhabdeeti bareedu tana. Namni bar akka tabbasuutii miti dubbini. No namni intalti dhalaa takka sabboona dhageeffadhu intalti dhalaa takka akka feetallee taatu jechuudha. Wallahi dhabdee dhabdu ilma dhiiraatiif jiraatti ilma dhiiraa gartee ilma dhiira mataa qabattee jiraatti. Yoo dhugaa walitti dhabdee dhabdu intalti dhalaa inumaa rakkoo numaa himattuuhu. Waan feete yoo taate ani jabdu dajii fitti hima obboleettii tiyya. Bashiraati wanni guddoon ati na hubachuu qabdu. Wallahi habarashiidha dhugaan jirtu harsa eetii rabbii kan keetitti hafe dhugaan dhugaadha gaama dhugaan akkana deemti. Himee hin jirtu irratti dalagaan dhabdu. Carraan Obsaa kaafuutti fidannee carraa ni fudhata yookaan isin carraa fixadhaadhaan nu gallakkisaa bakka. Akkan. Ustaanii nama jidduu carraa kanaa maali carraa walii kanan. Wanni barbaadu nuti ijoolleen keenya asirraa barumsa. Ayyaa booda geeffannee dubbata yaada kana naa goyaa itti fufimeet. Waan dubbatu. Gizeen fi namni dubbatu carraa walii kannaatti deemuudha malee iyyuu faayidaa takka hin qabdu. Okay? Sana siraata yoo wal dubbanne immoo bareedaadha. Maal taate Arafaat maal taate? Wanni isiniin teettu san natti himaa natti. Maaliin teetti? Laal dhageeffadhu anaa sitti hima wayaan kiyya. Arafaat ni rakkadheen jenne baba. Akkuma faamiliitii wajjaa so'ina. Girgirriin umar baachisullee. Arafaati ni rakkadhee rakkinaan qabaa na gargaaraa illee hin jenne. Arafaati osuma kanatti etteenyi haasa'u jirru waa'ee geemii haasa'u turre. Geema san geemaan taphachuu fedhaa jetti. Okay geema si taphasiifna rakkoon qabu
Geema ijoollee ta'e harargeedha. Ta profaayila kaattee jira. Ta geema qaqqabattee jira. Hedduudha kana boodaan atis warra geemii taphatu kana siitee achi boodaan si tapsiifnaa jenneen. Tole. Arafaati amma achumaanii eessa baddee maaliif dhabamtee akkana jennee waa'ee dalagaarraa achuma waa'ee dalagaa sani maalirra amma jirta. Biyyataniifoo maali akkami qubattee jechuun achiin haasoyne akkuma faamilitti haasoyne ammoo osuma deemnu haala jireenya biyya sanii nam tokkorraa is koomiin qabdu biyyoon. Haalli biyya tanaa haalli biyya tanaa ani fiizaa firiiniin dhufe fiizaa firii dalagaa deemuudhaaf arabni nama afaan arabaa beekuu barbaada. An afaan arabaan beeku. Ammoo warra gartee xalabaan dhufe yookaan kontoraataan dhufe arabni yoo afaan hin beeknellee fudhateeti gaafa mana isaa geesse akka fedhetti dalasiifataa jette. Garuu nama fiizaa firii kana hin fedhanii jette. Achirraa duuba rakkoo keessa jirtaa yookaan eega dalagaan deemin jennee waa'ee itti seenne bayaan keenya. Tasiitan nam tokko isiin gaafiin kaafne rakkoon qabaana dirmadhoo sin jenne. Tasii asumatti si gabaabsaa. Ati ni gaafa warana fuute sanii anumaan si gaafatetan isinleen gaafii mataa fayyaatu. Ati gaafa fuudhan sanii isin birallee dhayitee gammannee waliin fuune yoo fuutan. Eessa booda gootanii eessa jirtii wal quban qabdanii ati. Waan bareedaa kaafte. Namni tokko michoon tun eenyu bira jirti akkam taatee dura nama waliin jira san gaafataniitti dubbatan malee filaan dubbata. Amma wanni hin jechuu barbaadu. Baasen jiru isumaatu ba'uun fedhaa jee malee isumaaf ba'uun fedhaa jee baase malee kabaasen jiru muciyyoon sar maryamaan sun gaafa sanillee kam jette dhugaa namaan dho'isanii yoo miyyoon tun booda naannoyitee na biratti hin deebiin sarjaa jette ni beeyti miccoo san jala murtee nutti himte gaafa san akkasuma jala murtanii nutti hin minaasin. Nagee isiirallee teessee naan jettee jirtan gizeen jidduu taa'ee jaarsummaa hojii dubbadhu maryamaaf dandeessan taa'e maal sirraa balleessite maal si goote jedheen maal si baddalte wajji gatteenyee jaarsummaa taa'ee Lakki umanan goone akkuma to'an itti micoon lakki umanan goone an ba'uu barbaada bas mana kana ba'uu barbaadeetti gaafsan illee okay gaafsan ati asin benji darbee deema nakka ni tangi diddanii koobaa kiyya dhayne michoo jira intala dubaraati alma dhiiraati intala dubaraati fuudhadhu galiini hojii galchi geesse isii sanillee lafatti deemne fuuteellee hojiillee galchite hojii sana akkuma amma isin jetta kan arabni badii takka dhaba fuudhee deebise maaliif si deebisan jennaan ati ID mataa keetti qabdaa jaanii na deebisanii jetti. Eenyutu as deemaa isii baddalamee fakkeenyaaf. Kanaaf. Dubaay kana keessa fiizaa firiidhaan namni dalagataa jiru hin jiru. Warra fiizaa firii mana madaam dalagataa jiru hin jiru tokko. Warra afaan beeku, warra nyaata danda'u, warra cidhaatti jaraa danda'u, warra duraan as keessa